nama amantii sadii jireenya tolfaata waan anjeef qabaanaaf hubachuudha fakkii tokko lamaa simii tokko laata dura fuudhee bultee jaarrachuuf fagaata waa'ee bultii irratti seerrachiin jaboota buuna warra abbaa manaa wal sodaata warri rabbiin sodaatu nagumaan jiraata ta'uu baannaan garuu warra booddiyaata gamnaan dheeratti nammaata warra tubbaa mana gadariyata nasiitti abbaa innatti fagaata kun seera biyyatti kanaaf waliin amanne rabbiin gargaara Warajin silani hati betul ada bette warin musir rafuna ya teru rafu teru nar situ ber dala gerte dala tu beli ilmu apa tapi kita dapat itu dala gara bi itu sedekah karena dia serban dia tujuh terus Rabbi keenya asibbeeka waan rakkanne iblee keenya gamtaa isinaa rootoo ijoollee kana fuudhe duratti rabbii namni sittara kaate waamii dhamee namne walitti nu qabe yaa ilaahi haati dhaltee oba caaftee biraa kutte warra ilma barii ilma wacaase jee warra mina dubbachuurra jeetiin itti baadhadhee oba baadhee sadaqaatti kadhadhee warra mootummaan iseedha har'a dhalaa barachii sobdeetu barachii si keessira jedhanii sogola yuenni mudee ji'a qabiddee irraa dariin mootani bilaa jenna jalaa gurra qarshii takkeen qabu kunu uffata yaman irraa bitanii jiranne takka odootu bara gaara godhan odootu bara gaara godhanii immoo anananii godhatan silaatiin tina dura dhaabbattee rabjaan aggoote bara umar akkan ni jiru lamu manatu dhiyaachuu wanjalaa achirraa fagaate galaa ya bilaashitti fudhatanii yoonoo sitti wachuu deemanii mee walli maaluma ilmoo namaata nama bira teessoon taasiin eeggadda kutte maala bakka isaa wakkaatti haajaa ilmoo namaan qabanii ilmaan baaka balaan babal'atee balaan namni na daawwachuu jiru sagalee biyya tana fuudhaa biyya bira dhageessa bilaashitti ilmaan babbareedaa kana dulloonni baranjiitti taphata irraachita mindaani marka sagalaa odoo biyya qabnu ilmoo babbareedduu tana ilmoo dulloota baranjii bira geessanii baranjiin itti taphachuudha yaara ilmoon tun isin hambaati mootummaa Itoophiyaa jechaan jirutu yoo saba keettoo naasuu qabaattu taate amsilaa uffute ilmoo xixiqqoo babbareedduu tana bilaashitti baranjiin itti taphattee akka beektaa mootu namni waan kana daawwachaa jiru ilmaan babbareedaa kana bilaashitti ilma dulloonni faranjiitti taphachuu ta'a garuu argee mu'mintoo bilaashitti nuti karaa gaariidhaan hin dhufne biyya tana abattama eegama qattummaadhaan yaman keessatti eenyee biyya tana dhufne bilaashitti akkana kunoo nuttabatanii fudhachuu jiran namni suuraa tan arku jirtan kunoo boru ganama danu baasu deeman ilmoo tana dulloota faranjii kannuu deeman ijoolleen tun heegaree biyya teessanii yaa mootummaa Itoophiyaa yaa safaanaa Itoophiyaadha bilaashitti ilmaan keessanitti biyya rabaa keessatti ilmaan Itoophiyaa taphatama biyya faranjii keessatti ilmaan Itoophiyaatti taphatama heegaree biyyaa bisinii taate ilmaan tun bilaashitti dulloota faranjii fudhattee ittiin taphatinan silaa uffute yoo lammii teessanii naasuu qabaattan kunoo ilmoon tun kunoo tana ilmoon tun tana namni harkatti tufti sheer godhaadha biyya amma biraan ga'aa safaanaa Itoophiyaatiin ga'a siyaasota Itoophiyaa siyaasota Oromoota namni Oromoo biraan ga'aa akka jirtanitti kunoo warri biyya faranjii jirtu warri biyya Ameerikaa jirtan bilaashitti faranjiin haakime isin geessaa bilaashitti boru ganama fudhachuu deeman ijoollee akka jirtanitti jedhaa addunyaa tana guututti iyyaadhaa yuu'enni naa fuutee biyya teenya nu deebistu biyya qabna hoo biyya teenyaa fudhamna bilaashitti as keessatti nurra bilaashitti amata torba guutuu yaman kana keessa sadaqaatti fudhadhee itti makiinaa dhiqee as fidee irra faranjiin amatuma tokkoo hin baatii shanitti bilaashitti na harkaa fuudhu deemtu kunoo haakime isin geessinaa jedhanii daggalatan keessa nu fidan baay'ee bilaashitti isin fuudhanii gaafattoo
gurbaa mucaan sana akkasi baala bakka niisaa fakkaatti qaartoon isin dura bananii isin taphachuu deemanii maatii ameeka akkasii kasaare ilmaani sababa jajjaatiin jalaa fudhannaani jaasilaa wal dhabdee waliin dhaabbannaa kan rabbuuta turan laabbanne arabe gargaarsa kee kadhanne silaa jiraadhu isin booda argaa jiraadhu akkamitti silaa booda eeggachuun dandeenya jedhanii fudhatu fudhannaa yaada irratti guddifatu akka daa'imni waa maatii irraanfatu biyya biraarraa oofee amaara sarratee biyya teenyee fi wallu jibbisiitee akkana addunyaarra nu taphate rabbiini biyya sammalee waa biraa yaadatu ajaanjaraa kana silaa jiraadhu asinitti taphatanii waa mitiraadhiidha baahirri mirgaa fakkaatu waaqayyo isinitti taphachuu deemanii duubatirummaan dhawaabtee mucaalolii gaddittii kana farajjiin akkana nu taphatte way idaara akkana nu taphatte wayyuu dattee yaman irraa nu buute as nutte antota kan hammaatu hidhaa murtiin qabde keessa nu qayte namni qoonqoodha namatti isaan bada eega biyya sana hunda qoonqoo malee huccuu takka hin jijjiiranne huccuu sana yaman irraa hin lubbuuf laphee baatu haadha babbaanee goofal kan guyyaa kaatu daa'imni gaafa maatii irraa fagaatu harka jaraa seennaa edhamuun taatu Rabbi namni daawwachaa jirtan bikka dhufa bikka UN'tti bikka addunyaa guutuu irratti akka sheer gootan mootummaa Itoophiyaatti akka sheer gootan siyaasota dhaaba Oromoo irratti akka sheer gootan ilmaan kun heegarii teessaniitiin fayyada faranjiin bilaashii fudhattee itti taphattee kaartoona dura keesseetu warra nyaachuudhaaf ijoolleen jiraattee barattee hin barattu dheengadda si nama meeqana bira guuranii qulqiisan ansilaa uqutee ilmoo tana yoo heegaree biyya teessanii dhaaba siyaasaa warra Itoophiyaa guutuutti kunoo ilmoota bilaashii borgara fudhachuu deeman rakkina takka dhaba ilmaan kana aana kasadaqaa kadhatee itti asiin geeyyamanitti haadhi dhalte facaaftee kuttee maqaan baduu wayya je'eetiin itti haftee itti dhukkaawee as fidee arraan tana faranjiin bilaashitti kabajaana dhorkite shaaraa gubbaa gannaarii ta'e ilmaan fudhachuu deemti kanaafuu mootummaan Itoophiyaa dhaaba siyaasaa Oromoodha ilmoon tun heegaree isin fayyaddi silaa okkute akiraarra jirana dhukkubaa wani kanaafuu ilmoo tana yoo saba keessanii quuqama qabaattan dirmachaadhaaf yookaanis dirmachi waattanii silaa namni silaa quuqama sabaa qabaattanii kaan biyya Soomaaliyaa keessatti qabtee kaan biyya Yaman keessa qabtee kaan Awurooppaa keessa qabtee anumaafuu nu dirmadhaa silaa ilmaan kana dirmadhaannaan dirmatinaadha ilmaan kana bilaashitti dulloonni faranjiitti taphata nyaachisee hin nyaachisu barsiisee hin barsiisu ilmaan meeqaan qabdee gadda siina biraa oofan baala bakkanniisaa fakkaatti baala bakkanniisaa kaartoona dura bananii barnoota qabdu waan takka qabdu kanaafuu ilma namaa faranjii fi ilmi namaa UN itti taphachuu jirtan addunyaa irratti itti taphachuu jiran isin gargaarra namni nyaataa dhugaatii biyya biyyarraan baan namni rakkatee dhaaba siyaasaatiin biyyarraa yaa mootummaa Itoophiyaadha habaqa Oromoo himatee dubbata Oromoodhaa dubbannu dubbatti addunyaan beeksiftee ammallee nu dubbannu san jettee maqaa keenya kaimattu Oromoo saba Oromooti janii nu dubbatanii addunyaan guututti raisa qabdan janiiti baadilamne addunyaa keessatti biyya keessa baadilamne jirraati nu dirmadhaa rabbii jaati akkasiiti sheer walii waraanaa sagalee tana waliin geeyaa biyya mootummaa Itoophiyaatti ergaa UN itti ergaa boruga nama ijoolleedha wal namne jira dhalaadha wanni na harkaa fuudhu deemu tun dhiira taane yoon dhalaa wajji wannee haadhati jafaadha akkamittiin haadhati jatanaa wajji wal lola obboleeyyiti jafaadha akkamittiin wajji wal lolamne kan isaan meeqaatamii tanaa wajji dhiirti silaa taatee rakkinni hin jiru kanaafuu dhalaa nu qaceessitee UN ilmaan nu harkaa guurjechiisaa jirti bilaachitti ilmaan dabaa jirti kana akkasi sheer walii godhaadhaa mootummaa Itoophiyaatiin dhaaba siyaasaa Oromoo cufa miidhagaa yoo quuqama sabaa kan qabaattu taate kan qabaanne taate alallaa duraanuu rabbiin nu baadila addunyaa irratti baadilamne jiran akkasii nagaan jiradha